Tashooman jedhama. Miidhaa walqixxee irraa hin dhufe. Mee Waaqayyo maal siif godhe maal dhugaa baata? Waaqayyo wanti inni na godhe kentaarotii wayii na dhukkubaa ture. Naannoo waggaa 13 na dhukkubee. Samuunaan sagantaa gastaawusii kana dhufuudhaaf yaadu torbee lamaaf manarratti natti cimee naannoo keetiin jira. Gaafa natti cimuu wanta ittiin mana yaalaallee dhaqu farankaallee hin qabu. Waan ittiin deddeebi'us dhabeeraa waan ittiin yaalamus hin qabu. Maatiin immoo ijoollee 5 qaba. Maalan godha ijoollee dheetanii ifa fayyinaa kana immoo tiivicha ilaalan jira. Achi dhaqee too fayyina kana fudhadhee galuun qabadeen murteeffadhee bahee dhufee jechuudha. Gaafan dhufuu as seenee tananii asitti dhufee gaaffeen booticha hin beeku na erganii na naqee gastaawusii galee naa kadhatanii naa kadhatanii fayyiteettaa naan jedhan. Erga dhugoomsin lammataa isarraa fayyiteettee kanaan jedhanii kadhabdee kan si harka harcaa ture rakkinatti kan sitti cimee waa si harka kee galuu dide. Waaqayyo waan gaarii harka kee galchaa jira. Amanii galii naan jedhan. Tole. Nama inni laatadhee naggeeffadhee wannichoo wanta gaariidha. Wantichi shaggaadha jedhanii isaan dubbatanii. Nana manee ka'ee galee Waaqayyoof haa galatu. Galeen akkuma galeenan biyya galeen farankaa naannoo birrii 6,000 argadhe. Gara isaaniitti gara TV fayyinaa kanatti TVcha nan laalaa yeroo hundaa hordofaa amantumas yoo achi dhaqee furmaatan argadha. Waaqayyo karaa saniin na fura kanan jedhu dhufee gaafan dhufuu nan galee birrii 6,000 nan argadhee Waaqayyo hin bittaa makiinaa waan naan jedheef godinyaa kee tokko wajjin mari'adhee bittaa barbaacha deemnee ani birrii 6,000 qabaa. Gaamma birrii 6,000 makiinaa bituu kaatee maaltu si mudatee meeqa fittee deebi'e? Birrii 6,000 bituu ka'een Adaamaa deemnee. Tole. Shufeeronni ijoolleen ani makiinaan bitaa anan inni qabu birrii 6,000 diiskiidhaan oofuu isatti odoo baasnu birrii 1,000tti gali birriin kiyya. 5,000 kiyyaa fittee jechuudha. 5,000 keessaa fixe jechuudha. Ammas immoo abdii kiyyaan kutannee Waaqayyo jira waan ta'eef ammas inumaan bita 1,000 jedheen itti deeme. Tole. Galanni Waaqayyoof haa ta'u nan galee gara biyyaa galeen ammas farankaa qabu sassaabbadhee naannoo birrii 30 takka argadhee ijoolleen wajjin deemu. Shufeeronni nu qabanii deemu wajjin deemnaa birrii numa kaffalataa. Dhaqnee achii dhabnee makiinichi ta'uu didee naannofnee makiina tokko arganne. Namicha dhaqnee gaafannee gatiin meeqanneen mogorri faabrikaa simintoo faabrikaa irra jira meeqannaan 370 nuun jedhe. Tole. Isheen gatii walii gallee afaanumaan dubbannee amanee namni mucaan birriin kennannaan birrii 10,000 baasee itti kenne. Kan kootarraa akkaawuntii kiyyarraa baasee jechuudha. Qabdii jechuudha. Achi namichi gara Ampaar deemee ji'a tokkoof torbee 3 odoon deebiin ture. Birrii 10,000 namicha qabatee jechuudha. Amma sanitti teenyee gaafa namichi ji'a tokkoo fi torbee 3 turee dhufu birriin dura hin qabne sun birrii 200,000 naa dhufee jechuudha. Amma immoo mee galateeffadhaa ammallee Waaqayyoof galata. Tole. Gaafa sanirra naa ga'u namichis gaafa sanittiin galee birrii keef kootu fudhadhu jedhee naa dawwale. Tole. Makiinicha gurguruu jedhe. Bariituma san immoo namni biraa gaafuma namichi gachi naa dawwalu makiina wayii garaajii jiraa sirreeffameera waan hunduu bijateera kootatoo makiina barbaadasa fudhadhaadha makiina wayii argamee jedhee nu dawwalan. Asumaanaan ishiin an dhufaa been odhanii goddinyaan kee qajeelee ani birrii hafeesan hunduma isaa fudhadheen kallattiin itti deemnee dhaqnee argannee idaa keenya kaffalannee makiina keenya fudhannee gallee jechuudha gaafuma tokkoon namni guyyaa baay'ee barbaadaa turre wacii baay'ee irratti waasaa turre gaafuma tokkoon dhaqnee fudhannee gallee makiinichi sun immoo eleetireedha. Natireessa maal fe'uudhaan? Isa muka fe'uudha jechuudha akka naannoo keenyatti mukaan feena. Fudhannee gallee makiinittiin irra bashti ijoolleen kun ittiin duuti minaamin achaa turan. Yeroo isin bittan immoo? Jara warra dura harkaa qabutti rabbashaa turte. Waaqayyoof haa galatu nu rabbashnee mammaalitti akkuma gaarii hojjette sinimti maalitti gootanii makiinan kun akkanatti hojjetu
dura maqaa akkanaan qabdu maqaa gaarii godhatteetti jedhan. Tole. Innaa amma 650 odoo sanirraa binne hin binnaan hojjechaa turanii jechuudha. Tole. Innaa waaqayyo kana nuuf godhee lafa duwwaa keenya guutee. Amma eenyu wajjin bittan konkolaataa sana kophaa bittee moo namaa wajjin dabaltanii Namaa bittan? wajjin walitti binne. Qixxee namaa wajjin bitattan jechuudha. Qixxee nama wajjin binne. Garuu gaafa amma dhufte sana waan tokko iyyuu hin qabu jettee addana dhuftee namni waaqayyoo sii kadhate yeroo mamii gidduutti konkolaataa kana nama waliin bitte. Ji'a lama gidduutti hin bitte. Jimaa lamatti hin bitte. Harka keessa yoo rukutaame waaqayyoof galata. Waaqayyoof galata. Meeqa ammati 6,000 makiinaa bituudhaaf gara Adaamaa dhufte shawarii taatii baate. An keessa ajaa'iba amantiin keessi. 600,000 miliyoona tokko baate kan naan ta'uu milkaa'u jedhutu jira. Mee ofii keerraa barumsa maal argatte? Namoota Dhaamsa namaaf qabu waaqayyo siif ta'a jennaan amananii fudhachuudha. Yoo amante malee amantiidhaan ta'a malee qabeenya ni miti kan ta'u jechuudha. Namni yoo amanee fudhate wanti sun si raawwata. Amanuudha malee arguu miti amanuutu fayyisa jechuudha. Nama argetu arguudhaan odoo hin taane amanuudhaan fayyu jechuudha. Amanuudhaan milkaa'us. harka keessa yoo rukutaa waaqayyoof galata. Innaa Nibreen isaa qabbeen dhufee. Amma sirka jira Libreen. Nibreen ansaa bichaa iyyuu miti. Motoraatis sassaatis qabbeen jira jechuudha. Mootoras bitattee moo? Mootoras bitadhee hin qabaa. Lachuu qabbeen jira jechuudha. Harka keessan nutti rukutaa waaqayyoof galata. Egaa amma jireenya kana dura akkamiin jiraachaa turte amma immoo maal fakkaata jireenyi kee gara dhumaa irratti? Jireenyi koo waaqayyoof haa galatu amma akka gaariin jira. Fuulduratti illee kan kana caalutti illee nan tarkaanfadhee abdii qaba. Waaqayyoos na tarkaanfachiisa. Jireenya boqonnaa qabuun qaba jechuudha waaqayyoof haa galatu. Dhukkuba sanarraa fayyitee? Fayyeera. Kintaarota waggaa gosa diiraas fayyiteet? Isarraa fayyeen akkamitti fayyitee akkaataa rakkannee irraa akkana ta'an irraa jedhanii namni baay'een hiriyoonni dhufanii natti mari'atu. Eeyyee. Ani iyyuu bee TV fayyinaa is ilaalaa jirtu waan ta'eef qaxxitaa achi dhaqxanii toluma fayyitanii deebitanii maal rakkattanii dhidhiphattu ani fayyee qulqullaa'ee jira isinis deema fayyaadha jechaan hin jiran. Ajaa'ibaa harka keessan ilillee fooricoo galata guutuu waaqayyoof laadhaa.